Mallattoon keenyadha masqalli fannoo gooftaa Yesuus masqalli lubbuusaa isaan darbe masqalli dhangalee dhiigni isaa. Ashamaa harka fuudhee kabajamtootaaf jaalatamtoota chaanaalii kiyyaa lammii jalatti argamtan kan biyya keessaa kan biyya alaa akkam jirtan akkamiin sa'aatiif yeroo kana geessan nagaa waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif yaa baay'atu. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota koo akkasumas immoo kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota amantaa kiristaanaa kan idil addunyaa irratti argamtan hundi keessanuu baga ifa fannoo gooftaa keenyaa nagaan geessan isiniin jedhaa. Kabajamtoota koo akkam jirtan nagaa keessanii ayyaanni hoo maal fakkaataa isiniin jechuun dhufe har'aa. Akkasumas immoo seenaa waa xiqqoo walirraa baranna jedheen seenaa dhuunfaa kootii qabadheetan isinii dhufe. Sababa ayyaanota kana sababeeffachuudhaan seenaa kana hanga dhumaatti yoo dhaggeeffattan seenaa baay'ee barumsa irraa argattanii fi seenaa namni sida akkanaa kunillee hin jiraa jettanii irraa waa barattan waan ta'eef kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota koo warroonni duraanis na beektan ta'ee warroonni har'as natti gara maatii kootti dabalamtan warroonni har'a dabalamaa jirtan nooraa seenaa isiniin jedhaa. Warroonni duraan jirtan ani kiyyaadha isinis nooraa isiniin jedhaa. Kabajamtoota koo egaa kaan nuti hundi keenya akkam bultee abbaatu beekaa akka itti bule immoo abbaatu beekaa akkuma jedhasanii ala wal beenna malee seenaa waliin beeknu waan ta'eef akkasuma har'a seenaa koo xiqqoo isinitti madheetanan gara keessan qabadhee dhufe ayyaana ifa fannoo gooftaa keenya sababeeffadhee jechuudha. Kanaafuu hanga dhuma qophii kanaatti ana faana tahaadha. Waa baay'ee walirraa barannaa waa baay'ee wal barsiisna waan ta'eef har'aaf seenota nan eegalaa seenaa koo ifa fannoo gooftasitu seenaa koo na eegalchiise. Akkasumas immoo seenaawwan adda addaa kan dhuunfaa kootis ta'ee kan namoota birootis fuulduratti chaanaalii kanarratti isin biraan ga'uun nan yaala jechuudha. Hordoftootaaf kabajamtoota koo na cinaa dhaabbadhaatoo na jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa amma kallattumaanii ayyaannis ayyaana gaarii isiniif yaa ta'u isiniin jechaa gara yaada irra dubbachaa jirutti waliin dabarree wajjin haa ilaallu isiniin jedha. Egaa seenaan kee kunillee seenumaa biyya hambaati. Seenaan biyya hambaa kun yeroo baay'ee hin dubbatamaa lakkaawwamees hin dhumu. Namaarraas gara namaatti adda addummaas ta'u seenaawwan wal fakkaachuus danda'a yookaan immoo gargaras ta'uu danda'a. Seenaan koo kun garuu kana nagaraa baay'ee na balleessuu fi kan jireenya koo guutuu keessa kootii hin banne amma garuu of qabeetu manan haasa'uun barbaada. Baay'eesaa yoo nan haasa'ee yoosuma garaan koo na bada waan ta'eef. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa hundi keessanuu kiyyaan amma nama guddoo taatee isin fuulduratti mul'attee akkasumas immoo karaa miidiyaatiin hiriyoota baay'ee baafattee guyyaa har'aa kana ga'uutti gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Maaliif yoo jennee yaaduma ibsa mataa dureedhaan wal qabatee fi viidiyoo kanarraa kaatanii tilmaamuu ni dandeessa waan ta'eef egaa galanni waaqayyoodhaaf yaa ta'uun jedha. Guyyaa kana ga'ee guyyaan seenaa kooti jedhee dubbachuu fi akkasumas immoo guyyaa ifa fannoo gooftaatiin wal qabsiisee ayyaanota hunda dabarsinee biyya hambaa kana keessatti ayyaana dabarsuun wal qabsiisee jechuudha.
Egaa kaa amma gallattumaan gara seenaa kootti yeroo siniif darbu seenaan kootis kan biyya Beeruutiiti jechuudha. Egaa kaa kabajamtootaaf jaalatamtoota koo akkuma duraa isinii tuquu yaaletti kiyyaan akka amma guddoo taatee isin fuuldura mul'attu kanaa miti. Kiyyaan nama baay'ee xiqqoo turtee yookaan immoo maqaan maatiin koo ittiin na waamu innaati nama baay'ee xiqqoo turtee kara Beeruutii kan imalte. Haa imaltu malee wantummaan biyya san keessatti ishiif ta'ee dalagattee gara biyya hambaatti galte tokkollee hin jiru. Yaa ta'u galanni Waaqayyoof yaa ta'u fayyaa guutuu qabdee fayyaa guutuu biyyaa baatee fayyaa guutuu biyyatti deebite. Maal godhanii fayyaa guutuus biyyatti deebi'uu Waaqayyoo galateeffachuudha. Biyya hambaa keessattis sammuu ofii yeroon dhabanis ni jira waan ta'eef. Egaa kaa kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota koo ani yeroo duraatii fi kanan Beeruutii deemes afaanis hin beeku homaas hin beeku achuma turee yeroon deemetti waan homaa hin beekne fi mana na fudhataniituma isaanuma wajjin ji'oota haga 6 hojjedheen jira. Nan yaadadhaa ji'a 6 guute jechuudha. Ji'a 6 hojjedhee mindaan ji'a 2 kan ijoollee Beeruutii ni beekta yoo ta'e mana wannaati fudhata jechuudha. Biirootu fudhata. Mana ji'a 2 immoo hojjedhee naaf kennamee jira. Kan ji'a 2 immoo akkuma ta'eyyuu hin beeku erganii jiran isaanii ani immoo jechuudha akaawuntii isaan bira waan jiruuf mindaan sun shakkuma natti ta'ee jechuudha. Garuu mindaan naaf ergamee jira. Akkana isiniin jedha guyyaa kanitti sababni mindaan illee itti naaf ergamuuf hin ergamne isaan itti na shakkisiisu faamilii kiyya biratti mindaan galeera. Garuu mindaa yeroo duraallee ana akaawuntuma itti kenneetiin ani akkatti hin beeku maallee baay'ee hin beeku waan ta'eef naa ergan jechuudha. Ji'a 2 san dura deebisaniitillee dansaan ji'a 2 na ergas gizuma nan biraa bahu kana jechuudha. Amma waa baay'ee wajjin ilaaluu inna Waaqayyo kan na kakaase immoo garaa jabinummaadhaan fuula nagaatiin akka seenaa kana na xumursuusis abdiin qaba jechuudha. Achiin ji'a 6 kana bakka ji'a 6 caalaa bira hin hojjenne gaafa ji'a 6 kana geenyu ani obboleessi koo du'e jedhee sababa kaasee sababa natti ta'ee obboleessi kiyya du'e jedhee tanan boo'e jechuudha. Obboleessi kiyya du'e jedhee gaafan boo'u ishii achiin biirootti na deebisanii kara biiroo na geessite. Achiin biirootti na geessinaan illee ani obboleessi kiyya du'e jedhee tanan boo'e jechuudha. Obboleessi kee du'e jedhee gaafan boo'u gaafa faamilii birattis bilbiluu obboleessi kee hin jira maal ta'e du'e naan jedhan yoo barbaadde gara magaalaatti yaa dhufuutu kallattii si haa bilbiluu naan jedhan. Ani isaan amanuu hin dandeenye ammallee dideetuman boo'ee achiin biirootti nan deeme. Biirootti illee deemnanii afaan Amaariffaa haasofti. Ani afaan Amaariffaallee xiqqoo nan danda'a malee sirriitti hin danda'u. Maarree afaan yoo obboleessi kee du'e isaan bira teessee boochaa maaliif boochaa naan jettee naan lolte jechuudha. Achumaan isummadhee isaanuma faana deebi'ees galee galgala sanillee of nan beekaa nan bu'a jechuudha. Zim jedheetuman bu'a jechuudha. Guyyaa kanitti guyyaa barii sanillee dalagaa seennee nan bu'a jechuudha. Guyyaa kanitti dhugaa Waaqayyo dubbachuudhaaf akkamittiin kallattii mana saniis bahee hin beeku akkamitti isaan na baasanillee hin beeku. Baqa dalagatti dhiisee achiis bahee baqa yeroon boodatti jechuudha. Iddoo guyyaa meeqallee faarree akka adda kutee hin beeku bukkee xabalaatti jechuudha. Eenyullee akka xabala nageesse hin beeku dhugaa Waaqayyo dubbachuudhaaf achiin iddoo xabalaan nageeffamee iddoo xabalaatti na yaadadha. Amma xiqqoo wanti hundumtuu ija fuuldura na deema. Baqa iddoo akka xabalaas jirruuf beekee akka mana amantaa keessa jirrus of beekee jechuudha. Achitti of beekee achitti immoo ijoollee keenya hin jiran jechuudha. Achitti warra ala hojjetan natti fakkaata. Achiin isaan achitti dhufanii xaariqii kana fallee nuuf fidanii dhufanii bakka achitti hin jijjiiranii bakka achi keessas guyyaa muraasa wayii ture. Yeroon booda kallattiidhaan gara imbaasittis na geessan jechuudha.
waaqayyoon haa galatoomuu. Nama ofiitis biyya hambaatii qabaachuun baay'ee nama fayyada. Kun ijoolluma keenya jechuudha. Ijoolleen Amaaras jiru, ijoolleen Oromootis achi mana ambaasiin nan galee mana ambaasiis gallaan amma fayyallee hin qulqulloofne achi mana ambaasiitirraa ammoo amma mana yaalaa nu dabarsan jechuudha. Mana yaalaa nu dabarsanii mana yaalatti nan yaaladha. Mana yaalaa amma sirriitti nuuf beekaa fayyee jechuudha. Mana yaalaa immoo ji'a tokkoon ture nan yaaladha. Ijoolleen takkaan wajjin turre intala Itayyaati. Ishillee akkuma kiyya dhukkubsatti. Takka immoo hin beeku Amaaraa baay'ee walitti dhiyaanna jechuudha. Nus achuma hin turre ji'a tokko hin turre. Achiin booda guyyaa kaanitti garuma imbaasii deebine. Imbaasiin baay'ee turre jechuudha. Amma imbaasii keessa hin turre. Anama immoo fayyee qulqullaa'e jechuudha. Silaa dafeen galaa biyya Beeruuti san keessa baay'ee hin turu. Fayyee qulqullaa'e wanta hundumaa qulqullaa'e gaafaan fayyuudhaaf qulqullaa'e amma imbaasii seera naa muree gara tikkeetti naa kutee immoo gara biyyaa na galchuu jedhu ani qaaliin kenne deemee jechuudha. Gizee sirriitti of wanti hunduu ijoolleen akkasitti natti himne wantummaa hunduu natti himne jechuudha. Osoon dura dhaga'ee akkasii qaaliin kennu ture. Ani fayyee qulqullaa'e hojiin barbaada malee hin galodhe nama gizeen gara imbaasii handi duraa deemu kana jechuudha. Achiin akkas jennaan akkas jedheetiin hin gallee gara imbaasumatti nu deebisanii gara biiroo jira. Biiruma saniin takka biirootti ijoollee walitti sabasabamanii ta'anii achumatti deebinee bakka namni yeroo achiin booda immoo deebi'ee waa'ee kiyya san laalee hin jiru. Waraqaan kiyya achuma na jalaa affanamee nafee baay'ee ture jechuudha. Biiroo san keessan baay'een ture guyyaa kaanitti gaaf ji'oota hedduuf ture. Achirraan guyyaa kaanitti gaafan immoo dhimmi kiyya naaf ilaalamuudhaaf ka'ee guyyaan deemu nan galaa hin jedheeni akkasitti bakka akkaataan hin beeku. Baaswoordiin kiyyallee garuu akkamitti akka dhufee isaan akkamitti akka fiffidan hin beeku. Guyyaan ani immoo seera nan gala jedheetoo harka kennachuuf yookiin waadaa wannaa kana jechuudha. Nan gala jedheetoo murteessu isaanillee dhufannatti fakkaata. Guyyaa san paaspoortii fidanillee hin beeku. Maal taatee baatinaan jedhani ani qaaliin kenne qofti na dhukkubeen baheedhaan jedheeni bakka wanta biraa wal dhaba hin qabnu waan ta'eef akkasii isiniin jedha. Obboloowwan kooyi sagalee isinirra hin dheeressu. Walumaa galatti jechuudha. Aniini masqalaa kanarrattis ta'ee qaamarrattis ta'ee yaadannoodhaaf baay'ee waan keessi koo natti dhagaamee waan baay'ee yaadannoo natti ta'eefan yeroo qaammee miilana darbillee akka yaadannootti ijoollee keessa waliin amma haasofnu daddarbaa qaammee mana keessan dhufe baay'ee yaadannoo guddaa waan qabuuf jechuudha. Ayyaana Faazigaa ayyaanota gurguddoo isaa ayyaana Faazigaa mana ambaasii manuma xiqqootti dabarsee ayyaana qaamillee achitti dabarsee ayyaana masqalaallee achitti dabarsee ayyaana kana sadee walirra mana akka mana hidhaatti jechuudha. Akka itti deemnu hin jiru. Manni dhugaa dubbachuuf manni itti galu mana xiqqoodha. Nama 70 gaaf jennu immoo nama 80 taana nurraa qannasee achuma kan bullus achuma kan wannaas jennu dhugaa dubbachuuf baay'ee kaasuu hin barbaadu malee gizee ijoollee suudii yeroo darban akka ijoollee warra suudii yoo yaadadde keessi koo baay'ee na dhukkubaa ture. Ijoollee suudii yoo yaadadde keessi koo achi na yaadata waan ta'eef dafee waan isaan illee dhaggeeffadhu jalaa hin baadhu dhugaa waaqayyoo dubbachuuf jechuudha. Maaliif ammallee biyya hambaan jira waan ta'eef sun hundi natti dhagahama waan ta'eef. Kana akkasii dabarsine sanii fi ayyaanota kana baay'ee kan yaadadhu. Homaa immoo wanti namatti dhagahamu hin jiru dhugaa dubbachuuf ayyaana qaammatti irrattis taanan ijoollee keenya ijoollee biyya hambaa jiran ijoollee ala hojjetan hagam gara fayyaaleeyyii ta'an ijoolleen Beeruutii jechuudha. Haga warri Beeruutii namatti dabaataan ijoolleen keenya immoo jechuudha hanga isaan nuuf ifaajanii achitti jechuudha dhufanii habaabilee achitti nu wajjin darbanii achi baqa garaan sin badu garuu wanti tokko wanti garaan si badu hin jiru guyyaa ayyaana san jechuudha. Warri imbaasii wajjin wanti hundumtuu kan ta'uuf uummanni keenya jechuudha achitti dhufanii baqa haga nyaatan dalibba hojjetanii akka ayyaanatti jechuudha achitti dhufanii buna danfisanii baqa achitti akkasitti dabarsine jechuudha. Garuu achitti nuti adda taanee yookiin faamilii irraa adda fagaannee haa dabarsinu malee uummata keenya wajjin dabarsine wanti xiqqoo wanti nama gammachiisu keessa sabni ofiitis biyya hambaa jiraate firii viizas warri qaban
hagam nama tajaajilan kan jedhullee guyyaa sanan arge jechuudha. Baay'ee tokko haa galatoomanii ammallee waaqayyo umurii isaanii haa dheeressu. Warroota akkasitti baasiiwwan adda addaa baasii ofii baasanii too baasiin kun keenya yookiin kan wannaan jenne achitti dhufanii rikoordiin kun dheerata malee waa baay'ee jechuudha. Kallattii adda addaa nu cinaa dhaabbatanii nu gargaaraa turani. Guddaa haa galatoomanii. Isiniin jedha kana fakkaata. Ani jechuudha yeroo sanitti baay'ee xiqqoodha. Guyyaan dhumarratti jechuudha faamilii kiyyaa baay'een bilbilu. Maaliif akka ta'e hin beeku garaanis baqa na bada. Ayyaanuma kanaaf giddii tokko faasigaadha moo ayyaana kam akka ta'e hin beeku nuu bilbilan waan ta'eef bilbilee aaduu ayyaanattirraani silkeessuma kootii argadhee isa dubbisee jechuudha. Guyyaa tokkicha isa dubbisee hagam mana san jiru bakka ani gizee san jechuudha. Ma hojii fi biyyaa bahe xiqqoo haa ta'u malee keessi kiyya baay'ee tokko natti dhaga'ama. Bakka hojiidhaaf akkamittan biyyaa bahe akkana ta'e jennu bakka hundi keenya baay'ee nutti dhaga'ama. Ijoolleen jechuudha amma maatii ofiitti bilbiluuf achuma keessa isaanii hin gaaga'an jechuudha. Ani takkumaayyuu hin gaaga'us jechuudha. Guyyumaan galullee jechuudha. Mana saniillee bahee guyyaan galu dhufaan jira jedhee wanti hin bilbileef hin jiru jechuudha. Dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaa fi Addis Ababaa geetanan bilbilee jechuudha. Addis Ababaattis immoo warrootuma nu cinaa akkuma keenya osoo hin taane warra badanii ala hojjetanii too hin jira mitire isaan birriis qabatanii meeshaa ofiitis ergatanii galan jechuudha. Isaan san wajjinis tikkeetti nu kutameeti galle waan ta'eef nu cinaa dhaabbatanii warri immoo manuma tokko wajjin hidhamnees galle ijoolleen hamboos hin jiran jechuudha. Mucayyoo takka mucayyoo hambootii takkas Addis Ababaa keessa isaa wajjin hin deemne maqaan isaan wajjin hin deeme mucayyoon hamboo sun obboleessatti bilbilattee obboleessi ishii hin dhufe ani bilbila sanii tananan bilbile jechuudha. Addis Ababaa dhaabbadhee bilbileen dhufe Addis Ababaa ga'ee hin jiran jedheen. Birrii immoo akkuma isiniin jedhu kan ijoolleen ala hojjetan ammallee birrii nu kennan jechuudha. Birrii isaan Addis Ababaa keessa manazzaranne ammallee Addis Ababaan dhaabbanne waaqayyo yoo nama gargaaru jechuudha. Makiina qaalitti qabannee takkas goddanyaatti hin jirti Zuwaayii ishee wajjin gara qaalitti tasaafarree achitti maatiin kiyya kan dhufanii na argan jechuudha. Kana jiruun biyya hambaa baay'ee ulfaattiidha. Baay'ee ulfaataadha. Waaqayyoon obsas namaaf haa kennu, jajjabina namaaf haa kennu. Inni immoo hirkoo namaaf haa ta'u malee jiruun biyya hambaa dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaataadha jechuudha. Ani har'a ookaa seenaa kanarraa waa barattanii yookaan immoo galanni waaqayyoof haa ta'u jedhee tanan seenaa kana isiniif kaase dhuguma warri haga dhumaa kana dhaggeeffattanii ani immoo tokkoof tokko kana seenaa kana kaasee ayyaana kanarratti galata galfachuu barbaadu. Tokko biyya hambaa kana dhufee ammallee waggaa 4 ayyaanota kana waggaa 4 dabarsee jira jechuudha. Waggaa 4 dabarsee barana immoo kaayyoo fuulduratti galuu waan qabuuf akka seenatti kaafadhee miidiyaa konkoorratti akka seenatti waan ta'eef haa ta'u fanan jechuudha. Inni biraa immoo jechuudha kanuma hundumaayyuu maal akkan ta'ee bahee akkam akkan ta'ee akkamitti ji'a meeqa akkam mana hidhaa ture ji'a meeqa immoo mana yaalaa akkam ture faamiliin konkumaa hin beekan jechuudha. Waan takka hin beekan aga har'aallee jechuudha yookaan biyya galeen guyyaa tokko faamilii keessa taa'ee isinii waraabuu danda'a jechuudha. Obboleessi kiyya akka waan eessumni kee birrii nyaatee itti fakkaata jechuudha. Ani kana hunduma garaattiin qabadhee zimmu jedhe. Ani immoo baay'ee tokko cankaanyiidha waa baasee namatti dubbachuu hin beeku kana ta'ee jechuu hin beeku jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Haga ammaa hin baane hinciitiin kun hin baane jechuudha. Eessumni kiyyallee jechuudha. Akkas waan akkasitti itti fakkaate waan ta'eef qabateetuma zim jedhe jechuudha. Innis baay'een dubbanne. Obboleessi kee akka eessumni kee akka mindaa kana kiyya nyaata wayitti fakkaata akkasittiin qabatan jechuudha. Ani garuu mindaa homaayyuu hin hojjenne jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u fayyaa qofan qaba fayyaa qofaan hangalee gallaan illee hin teenye gara barumsatti rikoordi isinirra dheerachaa jira. Gara barumsatti deebi'een barumsa xiqqoo baradhee garana guutee dhufe jechuudha. Yoon garana guutee dhufu eessumni kee kun naaf haqqadeet miti jechuudha. Baay'ee tokko naaf haqqadeet miti nama biraarraan alagaarraan guutee dhufee jechuudha. Amma kana firri kiyya wanti na jaalatanii deemnaan jedhan hin jiru. Yeroo beeruuti deemu akkan guutees beekanii na wajjin bu'aniitis na gaggeessan yeroon garana dhufu immoo
harka keessaa firri kiyya wanti harka keessaa qaban baay'ee hin jiru jechuudha dhugaa waaqayyo dubbachuuf jechuudha akkana kana fakkaata rikoordiin baay'ee tokko sinirra dheeratee jira yeroo biraallee seenaawwan adda addaatiin walitti deebi'uu dandeenya karma hundumaafuu wantuma hundumaafuu wantoota sinirra ga'es ta'ee haga tokko akka koo kana garaallee cakkaanyi akkana hunda ta'uurraa ani garaan cakkanu namatti garuu of kootuma seenaa koos ta'ee dhimma narra ga'e tokkollee ijoollummaa kiyyarraa illee ta'ee shamarra waliin illee hin guddanne ol baafadhee waa dubbachuu hin beeku jechuudha dhugaa waaqaa dubbachuudhaaf waan kana ta'e san ta'e jedhee dubbachuu hin beeku garuu amma barachaa jira amma miidiyaarraa ergan gara Dubaay kana dhufeen wantuma hundumaayyuu dubbachuuf ol baafachuu eegale malee an duraa waa dubbachuu hin beeku waa himachuu hin beeku jechuudha kana fakkaata rikoordiin baay'ee tokko sinirra dheeratee jira dhuguma warri seenaa kana jalqabaa kaastanii haga dhumaa dhaggeeffattanii jireenyi biyya hambaa maal akka ta'e jireenyi ayyaanotaas maal akka ta'e waa baay'ee irraa barattanii jedhee tana abdii fi hawwii guddaan qaba isiniin jedha ayyaanni ayyaana gaarii kan bara naannu ga'e bara dhufuun nu haa ga'u obboloowwan koo hundumti keessanii mana namaa keessa teechanii gara biyya keessaniitti konkumaayyuu yeroo ayyaanatis ta'e yaada keessan gara maatii hin godhina yaadni koo dhumarratti isiniif dabarsuu barbaadu jechuudha maaliif yaadni keenya dalagaa biyyaa baane waan ta'eef dalagaa qofa yaa ta'u yeroo amma fakkeenyaaf hundumti keenya yookiin warri sagalee koo kan amma dhaggeeffachaa jirtan warra keessa turtan ta'uu danda'a garuu warra keessa hin turre barumsa guddaa ta'a waan ta'eef akka irra deddeebitanii yaadanne maatii keessan akka hin yaadanne maaliif miidhaa sinirraa hangaa malee faayidaa sin hin qabu waan ta'eef erga takka biyyaa baane maatii keenyas gannee barumsa keenyas gannee wantuma hundumaa gannee biyyaa baane waan ta'eef haa jiraatanii haa du'anii waan barbaada yaataa waan ta'eef konkumaayyuu maatii keessan hin yaadatina isin jedha yaadachuun akkuma jirutti ta'ee bootaan kenninaafi bakka gattanii biraa baatan waan ta'eef gattanii biraa baatanidha waan ta'eef kallattii jiru yoo rakkatan jedhan wanti isin gootan tokko hin jiru yaadan deeggaraa gargaara maallaqaan deeggaraa gargaara garuu ilaalcha keessaniin ilaalcha itti kennitanii sun akkana taate kun akkana ta'e haati koo abbaan koo obboleessi koo obboleettiin koo jenne aga sammuu keenya dhabuutti biyya hambaa keessa geenya jechuudha gaafa akkana ta'a sammuu keenya dhabne immoo namni garagaree nu ilaalu jiru yoo waaqayyoon nama gaariin harka nu buusee waaqayyoon homaan taatu jedhee nama nuuf godhe malee osoon ani alagaa harka bu'ee arabtoota harkaayyuu kan bu'u ta'e yookaan har'a guyyaa kana geeyyuuf hin dubbadhu ta'uu danda'a hin beekamu waan ta'eef garuu waaqayyoon nama akka kootiin yaadee guyyaa kanaan nagahee jira amma kallattii hundumaanuyyuu waaqayyoon immoo nagaan nagalchee amma boodanis gara biyya hambaas hin jedhu waa baay'ee hinni naagalee jira amma waan ta'eef osoo hagan hinni naagaleeyyuu yookaan beeruutii sanii akkasitti galeeyyuu jechuudha garan hin dhufu tureeyyuu maaliif inni os namaa hin galin illee waa baay'ee namatti hin dhagahamu waan ta'eef garuu gizee hinni namaa gal waa baay'eetu namatti dhagahama haga baqa keessa ofiitti ol baafatanii waa dubbachuutu namaan gahaa jechuudha gaafa inni namaa galee kana isiniin jedhaa tokkoffaan immoo daa'imummaa keenyan illee biyya hambaa hawwuun baay'ee barbaachisaa miti warroonni barumsa keenyarra jiru barumsa keenya haa barannu haa xumurru isiniin jedhaa kallattii barumsatiin illee seenaa koo seenaan innaati maali barumsa ishii maalirra jirti maalirra geesse akkamitti biyya hambaallee deemte kan jiru seenaa baay'een irraa barachuu dandeessan waa'ee barumsaatiin illee wal qabsiisee yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina ta'uu nan danda'a isiniin nan hojjedha jechuudha seenaa qabatama waan ta'eef isiniin jedha har'a viidiyoo isinitti dheeratee jira turtiin keessan turtii gaarii isiniif yaa ta'u baay baay. Mallattoon keenyadha masqalli fannoo gooftaa Yesuus masqalli lubbuu isaa darbe masqalli